Ashamaa akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa keessanii nageenyi baraarri waaqayyo isiniif haa baay'atu aduu keessan oolee afran fidhiin iyyuu akka nama sijaaraa xuuxuu nafa fakkaatte dhugaa rabbi aduunsa baay'ee cima qorichi baay'ee cima namatu abbaa eebbuu sapiraayizii naa godhi jedhee ammoo doon gara manaatti hin galinii asuma barriira dhaabadhe silkii fuudhee hin deemne ijoollee. Silaachuu tasanii waraabaa ture silkii fiiyyaayyuuf baadheetu himuu waan hin dandeenyeef silkii baadhee hin deemne ishuma caccabduu kanayyuu akka hin gateetu hin galle jedhin jechuudha. Nama ta'eetu abbaa eebbuu sapiraayizii naa godhi jedhee godhuu oliin falmaa turre dhuma oliin falminuu boodree bakka jedhee kakatee jennaanan gadi bahee jechuudha bahee amma dhufaa jira sapiraayizii gochuufani abbaa eebbuu baanee uleen isoo naquun nama hin beeku ulees qabaachuu danda'a sapiraayizichi maaliif akkas gootee hidhamuu hin danda'a kanaaf amma dhumaatti na faana turaa gara gibbiitti galaa jira laala kun barriin keenya banaadha carraa ta'e barriin banaadhumatti argadhe kanaafiyyuu galee sapiraayizii godhaa jechuudha. ولا تاكل مال ما فوتشي ولا لا 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 تسل وين مين وانا ناويلو ها لا وانا دي منو كاسو لا لا في سما ما لا في إني دالي مالي ما جانا أول شيء كانوا يقولوا نريب أما سرير فاني باني كاسي إيه لا فيسكا جبهة سيدنا إذا أريد أن تبعته إذا ما إني مالتوه كواباني لاليني ده من الرجلنا نريمني نريمني إيش ده وين كابالن كيف ده أكو كله تبع شوفي مو مالك كله تبع كابالن كيف سيدي دوني كفا كوي دوني مالك دوني مال كابدام تي كوي دوني مال كابدام مالك नहीं तेरे مالك नहीं थे ये सकल गला सले बुफानी सकल गला सले बुफानी कम ना रेब माइट नारे बुफ मोरे अदून ने कुछ से जुड़ बना युद्ध अबेन उफे यस्सा बादून ने जब सीसे यस्सा अदू के सान खबर अदू के सान खबर अदू माली सुराम के शका सगा अदू से जब सीसे साराने सुरेबुन नत्तुन उल्फा तो इच्छु लसील नाला फिसे इश कोई बका आ मनोली के Mama tana reeb dari. Ada manoli ke? Meka kabda ada manoli. Meka kabda mesti biya rabat. Ada manoli meka kabda masanu meka nafed. बिया रबाते masanu meka kabda. याव सी वजीना कदर जनी गुतनी कुड़ा तो कोगा Me maka sani na wa. वाम माले चितिम बासम Malo na wa te maka sani. वाम Maka sani wa tu. गामा रुफ्तार गावा सांडू फन अर्गित Isa dhugaa jedhika. Achi keessaa tokkotu sapiraayizii naa godhi jedhee gaddaan iggoo gaafan kobeesii bitoo argite garaan gaafa ammaatu surreen waan nan bitaa haati heebbuu kobee bittee sapiraayiz gootetti ani immoo jetteet karabaatiin bitaaf jette. Abbaan heebbuu sapiraayizii ta'uu fi ijoollee isinis gammataa maal dhuguma qoyka maaliif fiidare eessanatta abbaan heebbuu sapiraayizii ta'uu fi yaa haadha manuulisaa keessaa tokko anumatti dhaadachaa immoo natti sapiraayizii naa godhinaan jetti. Kanaaf ishii keessaa sapiraayizii godhuuf hafanii abbaa heebbuu keessan sapiraayizii gochuufanii mee isti sapiraayizichi maalidhaa maal fakkaataa yeroo darbee obseetoo gammateetoo argate amma weenyutu argata karabaatiidha moo timaatimiidha moo maalidha moo shaamiziidha moo namoonni argatan viidiyoo kana odoo laalaa jirtanii warroonni koomentii gootan badhaasa qabdu badhaasa jaalala ijoollee yeroo darbe obsee mootee sheerii godhee fi garuu namni dhibbi tokko yoo dhattanii tola ilaalle maal qaba hoggaan viidiyoo sheerii godhu yoo dhattanii tola ilaaltanii fi daawwattoota koo maatii koo jajjaalatamtoota koo obsee mo'attee turte masaanuu kootidha ishiinis achi keessa tokko dhabar masaanuu kooti isheetu bare sheerii godhee fi jennaan
sheerii ugaan godhu na aarsu kanaaf namni dhaqanii ilaala waan ta'eef sheerii buqqaan namaaf iyyuu godhu haaratan godha odoo dhaqxanii daawwattanii gammachuudha mana sheerii godhaa fi ishee ijoollee lafaa ol dhuftu waggaa sheerii isinii goonu dhaqaatii nuuf guddisaa sabiskiraabii nuuf godhaa fi laakii nuuf godhaa fi isiniin jedha amma kaa tokko lama amma ani irra caala gubataa jiru koo haadha manaa kee ishii natti dhaadachaatiif immoo sapiraayizii godhiif naan jetta. Yoo? Amma saanuu amtoo akkasii na girreen namatti dhaadachaa sapiraayizii naa godhan jira. Maqaa qabdi? Maqaan eewu? Maqaa ishii bokkoo kan boodarra sitti ma. Akkuma sapiraayizii kee ilaallatti. Maayittee dhaadatte reefu? Bartanii daawwattoota koo barreeffattanii bartanii. Maayittee dhaadatte isheen dhaadatte kan namatti dhaadatu jiran achi keessa. 11 isaaniiyyuu namatti dhaadatanii nama nagaadhaa. Sabboontu naaf latte keessadha miti garuu. Warra sabboontu naaf latte. Nama nagaadha. Ijoollee nagaa qaban ijoollee biyyaa ijoollee gaggaariidha isaan ijoollee qaqqaaliidha kan sitti dhaadatanii jiran. Akkasumoo? Surprise! Surprise! Prank jechuudha immoo surprise jechuudha wayyaa abbaa eebbute. ይከፈትና ይታይልን ይከፈትና ኑበት መጣራ ፍንቱልን ከማሊ ኮቤ ሶብረቱን ከነሱ ብርመቱን ታይ ጓደደ ቤት ሱመን ዋቀሲ አይቢሱ nama kana godhe nama surprise na goote kana miliyeena siif kennu amma sakka surprise na gootu banu miliyeena siif kennu kuno promoti miliyeena siif kennu uno sinin jenna kai to lalle duka bale ofitti kana na እናንተ ሱሬን ኢራቅ ከስሚ አይራለካ ወር ብዬ ከሰምት ራከሰተ ሱሬን ኢራቅ ኩማ ለማላማ ኩማ ሰዲ ገሌ ረጋ ኩማ ተኮ ሱሬ ለማላማ ይወፍተል ይፍታል ቦአቃ በይቹ ብዬ ሰራ ከሳ ከሰ ወር ጅርተን ወር ብዬ ራከሳ ከሰ ይፍታል ጃለተ ቢፈዛ እሺ ammu manatti kennamee nan bite ammu manatti kennamee waan surprise ittiin godhamee jechuudha gosoota surroota hon kanas laalladhu inno sittin ta'u mormarratti safarama miti lakkaa'e anu mormarratti safaree bite ijoollee morma namichi bakka sa'aatii suuqii keessa mormarratti safarama duddi isaas immoo soddomii afur soddomii shan ta'a waan ta'eef kanaaf jedhe nama surprise godhe maqaa baraame eenyu isinitti fakkaata mee haadha manoolee amsaalu keessaa eenyu isinitti fakkaata yeroo baay'ee amfuundura fiigdee tolu dubbattu eenyu baay'ee mee isti dafaa oo ዶኒ እዛ ነው ያለችው ዶኒ ጋር እሺ እና መቃሺ በራ ምን መሰብራዚ ጎድ eenyu bara maqaa baraas ni jenna kana ማለት tare abbaashi sittimmoo garuu natti mitti meennaan na reeba
Garabit mera tanan reba wansa jal qabasa itime wali falmine tole wali jenne wannoda abbichi kakate jennanan bakka nama maqaa rabbi waame kakate maalan godha jedheen akkasitti wanno jedhe waan ta'eef jechuudha meesti abbaasa tilmaamame tilmaamtani sittemoon sittemoon arreebbi kire qaanina galtanam kun nekkam abbaasa sittem eebbis garuu dur reebichi gotti nufa eebbis waaqayyo si eebbisu amiin waaqayyo si fakennu amiin si ta'ee fu amiin si fudhataan miliyeena si fakennu amiin miliyeena si fakennu amiin miliyeena rafai amiin kana gochuutiin kan ka'e miliyeenni mana kee galu amiin akkas godheen kun naa ta'e jettee akka atis baatee viidiyoo hojjettu tole akkasittanii isa sarpiraayizii godhee rabbi amma kana miliyeena naa kenneetti akka tatis galateeffattu si yaa taasisu jira. Ya raawumaa tuubii dhashi raawumaa tuubii tokkas godhee moodelistii moo raawumaa orootii tuubii takkas godhee garuu wantichi wanta sirrii miti gara fuulduraa waan akkasiin godhina abbaan eebbuu toluma isaa sin gargaara malee qarshiidhaan sin gargaaraan jiru nama kamiyyuu hin jaalatus waan akkasiis waan feene fi kanaaf isiniin jedha tolo oromummaa sin gargaara toluma isinitti dhufee isin wannoo jedhamane sabiraayizii kiyanaaf godhii hiikoo wanti ishiin jettee kani siif godheera kunoo imaanaa kee baheera isiniin jedha eebbuudhaaf 1,000 ergitee abbaa eebbutiif 4,000 ergitee kunoo ani imaanaa koo baheera isiniin jedha waan ergaa dabarsitu qabda. Reebicha ko booda natti deebita. Jechuun isheen waan biraa walitti na jalaan qabsiisinaa siin jette. Eesh. Duruma sarpiraayizii gochuudhaa fi jette natti fakkaata. Sarpiraayizii gochuu fi sabboontu jajallisi to'aasa inaan jedhe jette. Sagalee sin dhageeffachiisa waa. Sabboontu ni sarka keessaa qabdeedha. Isheeni kwaasus kasu garee biroo kwaasus. Ara kabu viidiyoon jira bar maal taate amsaalu. Achi isheeni